Keessaa waan muraasa dhugaa ba'uun barbaada. Inni jalqabaa bara 2017 toora ji'a 11ffaa keessaa daa'ima nuyi qabannee lafa kana dhaabbannee jirru kana kacarraa nu jalaa dhukkubsatee ture. Innis osoo hin beekiin qorumsuma diinaa ta'eeti mucaan osoma isheen baattee jirtu waanuma hin taane ta'e baay'ee dhukkubsatee amma bakka akka laastikiitti qaamni isaa hunduu seeliin keessaa fuudhamee humna tokko dhaabbachuu maal jechuu dadhabee daa'imni kuni nuti waan jennu wallaallee waan dubbannu wallaallee ishee faanallee walitti eekamne jechuudha. Sababa kanaani achi waan goonu fala gaafa dhabnu gara tajaajila wangeelaawii kiisaa fa'aatti bilbilanne achi gaafuma isaan kadhannaa eegalanii afuura tokko jecha hamaa tokko dubba afuura hamaatu daa'ima keessa lolaa jira. Kanammoo afuurri waaqayyoo hin cabsa, harki waaqayyoo irraa hin cabsa, hin amantu. Sinuu hin beektu waan hunda isaa humna dhabdan malee humna keessan gararraa ta'e malee sinuu hin beektu jedhanii barsiistuutiin jecha kanatti dubbatanii achuma yeroo sanatti isaan kadhatanii fi hirribni guddaan tokko irra buufata daa'ima kana saniin booda daa'imni keessan nagaama ta'eetu achi hin ka'anuun jedhanii akkuma isaan jedhan waaqayyo nuun qaanessine nullee yaasisne yeroo sanatti akka hirriba wayii hirribaamaa tokko rafee baay'ee hirribni irra buufatee rafeechi rafee gaafa dammaqu daa'imni kun deebi'ee bakka isaa duraatti baay'ee deebi'ee nuuf fayyee nus kana gammannee baay'ee ofitti gammannee kanaaf galata kanaaf fuula keessan akkasumas immoo itti dabalee bara 2018 toora ji'a tokkoffaa keessaa toora guyyaa 25 lafa kanan dhufe guyyaa sagantaa roobii namoonni baay'een keessan jiraachuu dandeessu. Guyyaa wangeelaawii kiisaa faana kaasanii bakka mucayyoo kanaan ta'an kaasanii waa baay'ee dubbatanii waan isaan dubbatan sun osoo turee hin buliin osoo garaagarummaa ji'a tokko illee lakkaa'in jechuudha. Lafuma kanatti dubbatanii lafa hojii keessanii qorumsa guddaa jira. Nama dhadhaala afaan kaa'antu dhagaa afaan nama ka'a jedhanii illee dubbatanii guyyaa sana namoonni baay'een jiraachuu dandeessu. Lafuma kanatti baay'een turre waan ta'eef jechuudha. Akkuma isaan dubbatan turtiin sun osoo baay'een turiini qorumsa baay'eetu lafa hojii keenyaa sanatti ka'ee qorumsi ka'ee sun immoo humnaa ol ta'ee sadarkaa hojii irratti illee beeksisa tokkoffaa lammaffaa baasuurra ga'anii achi akeekkachiisa biraa nutti kennanii lafa hojii sana deemaa maleedhanii lafa sana deemuuf immoo xiqqoo ishee qaamni hidhatee jiru kun maqaa finxaaleeyyiitiin kan deeman kana baa'oonis hin jira. Akkasumallee faannoon maal shiftaan faannoo illee hin jira. Lafa sana deemuun baay'een ulfaata jechuudha. Lafa sana hooggansi lafa sana qabatee jiru ofiillee deemuu hin danda'anii nutiin dirqama deemaadhanii nu dirqisiisan jechuudha. Gaafa isaan deemaadhaan nu deemuu dinne gaafa nuti deemuu dinnu dhiibbaa garaa garaa godhan. Asitti gaafas tajaajilaan keessan akkuma kaasan illee miidhamni biraallee sirra ga'uu danda'a. Obsi waaqayyoon kadhu garuu waaqayyoon immoo keessa si dabarsee xaalayyaan harkatti siif kennama bakka sana hin kaata jedhan. Akkuma isaan jedhan lafa sanatti qorumsi guddaan ka'ee nu waamanii sadarkaa waajiratti nu waamanii sadarkaa nu hidhuullee irrallee ga'anii turanii achi guyyaa kaa'anii guyyaa nuti jala murree deemnu jechuudha. Gaafa guyyaa ji'a tokkoffaasuma darbe kana deemaa nuun jedhanii caasaa nageenyaa faana bakka hojii akkamitti deemnuuf kallattii kaa'an ture hooggansi. Gaafa kallattii kaa'anii nuti hin deemna jennee waan goonu dhabnee murtooma dhumaa taanaan deemuuf kaayyeffanne waa'ee biddeenaati waan ta'eef jechuudha. Achi gaafa murteessinee hin deemna jennee kaanu guyyaama sana guyyaan isaa akka carraa ta'e qidaameedha. Gaafa guyyaa ji'a tokkoffaa kana jechuudha. Lolli ka'e lafa hojii sanatti jechuudha. Nuti asii deemuuf qophoofne irra guyyaa sana qaamni waraanni hidhatee jiru immoo lafa sana ga'ee mana ummataallee naannoo mana 30 wayii lafa sanaa gubanii ummata lafa sanaa buqqisanii saawwan ummanni lafa sanaa qabullee ooffatanii jalaa deemanii jechuudha guyyaa sana. Taateen kun ta'ee caasaan nu fuudhee deemuuf ka'ellee dhaabbadhaa bakka amma haalli taragaaga'utti amma qilleensi taragaaga'utti deemuu hin dandeessanii guyyaa kana deemuu hin dandeessanii guyyaa sana jedhanii jala muranii nutti bilbilanii nu hambisanii jechuudha. Guyyaa sana balaa sana keessaa hin galla turre waaqayyo kallattii qaba karaa qaba lafa kana dhufnee nutti dubbatee nu oolche isa kanaaf illee mee waaqayyo nu kana waaqayyo sana dubbatee waan dubbate hundumaa guutummaa guututti yoo ture hin buliin haalli kun ta'ee isaanis
beeksisa nurratti baasan sana beeksisa sadaffaa ariisaa baasuuf ta'an sana achumatti addaan kutanii mindaa keenyallee nu gadhiisanii xaalayyaallee nu kennanii lafa sanaa jijjiirraa bakka biraa nu kennanii kanaaf isa kanaaf irra deebi'aa Waaqayyo nu kanaaf maqaan Waaqayyo guddaadha baay'ee lafa kanatti waa baay'ee nu gargaare kanaaf tajaajiltoota keessan kanallee Waaqayyo sinaa eebbisu jedhaa nu galateeffadhaa jechuun barbaada Waaqayyo sinaa eebbisu ayyaana isaa sinaa baay'isu galanni Waaqayyo